lama, kanaan sadii, kanaan afurii, kanaan shanii, kanaan jaha jechuudha. Isiillee akka qalbiin hin isaatti qofa nagaatti horaa bulaa fayyaa faaya. Akka bootii Dubaayii meeshaalee isaa wajjin waan hin hidhaminii fi kunuu akkuma sitti argitan akkuma dhufetti jira jechuudha. Akkuma hidhametti jira viidiyoo isin agarsiisa. Isa kana hidhuu waan barbaannu kaartooniin akkasumatti hiiknee isiniin jira. Ittiyaan sun meeshaan isin qabdu isinii warqaamaa yookiin ammoo iyyuu diizaayinii kanaanii kunoo akkuma sitti argitan kanatti darzana tokko qabdi. Qarshiin isii qarshii 3,800 isiniin jedha furdichoota fi kabajamtoota kiyya. Itti aansuun ammoo rakkootii Dubaayii qarshiin qawwee jettanii qarshii 23,800 bitame. Itti aansuun sufraa qabdi nyaataa fi rakkabootii kadalaisiifamee ajajaanii kan nyaataa kunoo isa guddaa kana qabdi. Haala natti bitame isinii galaan bootallee gaaffisa viidiyoo hin bareechisu haa ta'u malee meeshaa qofa akka haati argitee gammadu viidiyoo naa godhe jennaan ittiin dhiqamee dhufe qarshii 3,300 isinii jedha. Itti aansuun saanii giloobaaliidha. Saaniin giloobaaliin kunuu akkuma sitti argitan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa guddichaa jechuudha. Kunoo kama duraan hin beekan waraqaa keessaa baasuun barbaanne raanii barbaaddii obboleettiin xiyya raaniin hin luqqa'aa isiniin jedha irraa duluqqa'aa. Turkiin hin jira garuu adii sun irraa duluqqa. Qarshiin isaa akkuma sitti argitan kana 3,600 yookiin warqaamaa yookiin warcaa burcuqqoo waancaa kalarii diimaadhaan qabdi. Qarshiin isaa 2,800. Itti aansuun ammoo tuyyuu jookii ID qabdi kalarii warqaamaani. Innillee meeshaa kana keessa hin jiru meeshaa biraa keessa jira. Itti aansuun burcuqqoo qabdi. Burcuqqoon kunooti burcuqqoo bishaanii kana baay'ee furdaadha. Sirriitti hubadha. Baay'ee taawwaniin garaagarummaa guddaa qabdi. Turkiidha jechuudha kunooti. Akkuma sitti argitan burcuqqooleen kunoo isa kanaa jechuudha. Maashaallah tabaarakallah baay'ee bareedu kan taate qarshii 2,800 darzana tokko kaartoonii lamaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya itti aansuun yookiin ammoo kunniin isaanii itti nyaatan kan nyaataati. Diizaayinii bareedaa fi akkasuma gaarii ta'e dabbaan firee qabdama qabdii isaallee argitanii qarshiin 2,100 itti aansuun isaanii ittoo lama qabdi. Innillee as keessan jiru isaanii ittoo kafree lamaatii fi akkasuma immoo kafree sadii qabdi. Meeshaa biraa keessa jira. Itti aansuun isaanii shorbaa qabdi. Firee jaha akkuma sitti argitan qarshii 400 fi firii 60. Itti aansuun firii furdicha sanii Kunkaa ganama jaha illee nyaachisu akka torbaa kun ammoo tuyyuu nama 4-5 illee 3 illee nyaachisa. Kun nama 3 namallee akkasuma nama tokko illee nyaachisa. Sadeen isaa seerii walirratti akkuma duraatitti 2,200. Itti aansuun burcuqqoon shaayii darzana tokko qabdi. Kunuuti shaayii isa kanaa isiniin jira kaartoonii lama. Tokko kana kuma lamaa fi 500 sakaatan isa guddicha kana kuma lamaa fi 100 gingilcha torba qarshii 900 listii maajistii kana akkasitti argitan distiin kuni matbashaa yeroo hundaan isinitti himusanii kunoo meeddiin Pakistaaniidha.
distii Pakistaanii jedha. Maajistiikiin baay'ee furdaa kan ta'ee fi bareedaadha isiniin jedha. Maxbashaa yeroo hedduu ani isin beeksisullee isin argisiise isiniin kana zarii kanaati Pakistaaniidha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baay'ee widdiidha distiin kun akka distiidhaan kaawwanii miti fireen shanii qofti qarshii 14,500 kun maashaallah fi uffata kunona furdinna isii ija keessanii sirrii ilaalaa dura baay'ee rakasa turteeyyu garuu hedduu bareedduudha maashaallah faaruma usheenni itti aansuni qabdi meeshaaleen isaa harki isaa hundi isaa as keessa jira isinii galee kuni kurree isaati mastaawotiidha wanni hundi hidhamu as keessa jira. Maxbashaan kunillee baay'ee guddaadha isa oriijinaala ta'eedha hin jira diizaayinii isin barbaadaniin golboollee maxbashaan kun qarshii 3,300 isiniin jedha. Mooyyee bunaa qabdi. Mooyyee bunaa haa taatu malee waan feetan qimamii tokko illee isinii daakuu dandeetti waan isin barbaadan jechuudha. Waan hedduu daayitti qarshii 4,500 isin kunillee maashina shunkurtiiti kun akkuma sitti argitan kana maashina shunkurtii maabiraatiin dalagaa dhugaa dubbachuuf inni kun sirriitti kawan akka widdii sanii miti argisanii laafadha jechuudha. Garuu an isa kanarraa itti kan bitachuu wayya isa kana bitachuurra jechuudha. Qarshiin isaa garuu qarshii 3,300 baay'ee oriijinaalaa miti dhiifama kunuyyuu haphiidha yoosuu cabaa of eeggannoo barbaachisaa isiniin jedha. Osoo kaanuma bitatanii wayyaa haa ta'u malee harkaa fi maabiraatiin dalagatanii galee kun yoo maabiraatiin hin jirre harkaan dalaga jechuudha. Asii isa kana godhanii kun argitanii kun ammoo maabiraatiiti yeroo maabiraatii ka dalagu garuu baay'ee oriijinaalaa miti. Sanirra osoo harkaallee adda bitatanii ka maabiraatiillee adda bitatanii wayyaa haa ta'u ammoo nama ka maabiraatii bitatuu hin dandeenye inni kun bareedaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunillee meeshaalee isaati hunda keessa jira wantoota inni qabu kun luka isaa irra kaa'anii albee isaati kunis ka ittiin daakanii kunis ka ittiin haranii kun ammoo albee isaa guddicha albee meeqa qaba takka 2 3 4 5 6 baay'achuun isaa nan fayyada kun ammoo kan ittiin bocanii jechuudha hin qaba odoon ta'in faayanaaf garuu baay'ee dadhabaa kun martuu faayadaan qabu wanni hundi meeshaaleen akkana kam adda addaatti bitantu bareedaadha kun haa ta'u palaastikii sanirra wayyaa qaba harkaa huyyoo nama jalaa tabalaanshaa'uu baate ka harkaa kanatu irra nama fayyada hundumaa huyyoo nam rabbiin nagaan itti nyaatu isii haa ta'u asinitti himaa jira qarshii 3,300 itti aansuun maashina juusii qabdi maashina juusii illee meeshaa biraa keessa jira qarshii 6,500 isa oriijinaala tokkoffatu bitamee fi itti aansuun maashina bunaa yookiin kan qimamii daaku isuma kana jechuudha lama barreessite garuu isuma kanatu bunallee daaka qimamiillee daaka yookiin ammoo tuyyuu mooyyee maabiraatii akka yeroo maabiraatiin bade mooyyee mukaata sibiilaa taatu jala bitachuu hin dandeetti isuma qimamiillee daaka isuma tuyyuu akkasuma bunallee daaka kan maabiraatii jechuudha. Itti aansuun kan isin qabdu daabbooti isa ammoo hin binne eelee buddeena qabdi isiillee ammoo gara biraa jirti bakka ajajamte tirii 3 qabdi tirii guddicha reefisanii 2,600 itti aansuun cilfaa qabdi cilfaan isin qabdu gurguddaa lama akkuma sitti argitan ka sibiila gurguddaa lamaa fi xiqqaa tokko qabdi isin jirti meeshaa baay'ee qabdi ka osoo hin barreessin binne jechuu kunni walumatti iyyuu akkanatti barreeffamaa isiniin jedha guutuun isaa darzana itti aansuun albee qabdi albee 3 kunuuti akkuma sitti argitan albeen hundisii sadarkaa qabdi kartoonii keessaa baasuun barbaadu kunu argitanii akkuma sitti argitan isiin tokkoffaan birrii 380 isiin lammaffaan 330 itti aantuun 100 fi qarshii 90 isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kana gadi illee hin jira kunniin ammoo tuyyuu albee alaa galtee hin jirti biyya keessa illee birrii 100 birrii 90 birrii 50 illee isiniin jedha itti aansuun ammoo tuyyuu wanni isiin qabdu haxumaan kun akkuma sitti argitan as jira kun hordoftoota fi kabajamtoota fi meeshaan gariin asitti dhokatee jira wanni akka istoofii waan baay'eetu iyyuu jira jechuudha haxumaan birrii 50 itti aansuun ammoo tuyyuu kan isin qabdu sarviisii warqaama
Kan sarviisiidha. Kunneen meeshaalee qabata isaa biloonii isaa wajjin sarviisii sadii warqaammaa isa jedhaniini garuu ammoo warqii qofaa miti bifni birriitiin keessa jira. Haa ta'u malee yeroo hedduu baratamee jira. Qarshii 4,000 itti aansuun istoofii qabdi obboleettiin kenna. Istoofii kana jechuudhaan baay'ee fayyadamee hin beeku farkaan hojjetan sanii namootni hedduu akkasuma ammoo tuyyuu namni hedduun kan fayyadamu isuma kanatu bareedadhanii qarshii 1,800 akkuma 1,400 illee akkuma 1,300 illee jira. Ingiltaa isinitti himee jira. Maktafaan akkanumatti qarshii 1,300 moo akkan sadeen isaa akkanumatti jechuudha. Aansuun ammoo meeshaan itti aanu asuma kunoo Monteessa shaan jira birri 150 itti aansuu sarviisiilee tanneen akkanumatti yeroo tokko qarshii isii dagadhee jira dhifaan akkoncha. Ishee kan isa agarsiisu meeshaa biraati. Asuma koota akkanaa kana qabdi kunooti. Makrajii litira lamaa guddaadha. Waan kan hundaaf keessaa qaba. Kun gingilchaadha baay'ee furdaa kan ta'e. Makrajiin kun qarshii 1,300 ka achi gadi illee ni jira ka sanii olii illee ni jira akka feetaniini. Amma meeshaan asitti isin argitan kun sun ammoo ka Sooniyaati. Madiinaa Aburaati. Haadha isiitiif sarpiraayizii goote tokkoffaa irratti kan isin qabdu. Akkuma asitti argitan rakabootii abbaa gadaa. Kunoo daanteelii waliin qabdi kunooti. Rakabootii abbaa gadaa burcuqqoo fi daanteelii dabalatee sofraa dabalatee akkasuma ammoo tuyyuu isa kanallee midijaa isaa makrajii dabalatee kan shaama yookiin ammoo kunniin hin ta'amu. Fakkeenya waliin jira malee waan xaamuu miti waan isaa walumaan erguu jechaati. Akkasuma ammoo meeshaan isin qabdu sarviisii xiqqishuu tana qaba. Rakabootiin kun itti aansuun jookii kana qabdi. Inni galee obboleeyyan lamaantu haadha isaaniif bitee jookii kana qabdi. Jookiin kun bishaan litira lamaa fudhata. Itti aansuun burcuqqoo warqaammaa isa kana qabdi. Qarshiin kama qarshii achii reeffisaniin tokko wanni garagara ta'e burcuqqoo shaayitii fi burcuqqoo bishaaniiti. Isaanii raanii ta'e giloobaalii diizaayinii amma dhufeen qabdi isa kana jechuudha. Baay'ee giloobaaliin guddatu xiqqaadha garuu kalarii kanaan maachi yookiin xaqni haa ta'u barbaadee fi itti aansuun maankaa sukkaara darzana tokko maankaa nyaataalii darzana tokko qabdi. Isaanii zirgii darzana tokko qabdi firee 12 burcuqqoo roga afurii kan yeroo hunda bitamu sanii darzana tokko kaartoonii 2 qabdi. Burcuqqoo shaayillee isii bareedduu tana taate darzana tokko qabdi. Kuni meeshaa Madiinaa Aburaa obboleettii isii wajjin ani maqaa isii qabannee sanii maatii isiitiif sarpiraayiz goote. Itti aansuun Madiinaa carqii zuuriyaa dura dalaisiiftee beebii tiraasii haadha isiitii irratti hin dalaisiifne hafee jira. Isa kana 6 qabdi. Carqii isa kana keessaa hin binnee ganaa bitaa fi kunooti. Akkuma sitti argitan kanaan tokko, kanaan 2, kanaan 3, kanaan 4, kanaan 5, kanaan 6 jechuudha. 6 kana qabdi meeshaalee nama kanneen lamaaniiti. Meeshaan Sooniyaa akkuma jiruun hafee jira. Tokkoffaa irratti meeshaa hafee leechi taa'ee isinitti hima. Baay'ee dadhabee jira waan ta'eef. Isiillee akka qalbiin hin banne meeshaalee Sooniyaa jechuudha. Meeshaaleen Sooniyaa meeshaan hafe tokkoffaa irratti kallaaxaadha. Kallaaxaa oriijinaala meeshaa biraa keessa jira. Lammaffaa irratti saanii ittoo diizaayinii 2 kan 2 qabuu fi kan 3 qabu hin hafe. Sadaffaa irratti meeshaan aadaa meeshaa aadaa keessatti waan waraabamuuf kana keessa hojjennee hin qabdi jechuu barbaadeeti. Meeshaaleen isii kaafee hedduudha haga meeshaa 4-5 hundumaafiyyuu jechuudha. Burcuqqoon tun diizaayinii amma dhufte hedduu baay'ee bareedduudha namatti tolti. Burcuqqoo shaayitii hedduu guddoollee miti. Lakkoofsa bilbilaa kee fudhattanii akkuma beekamu viidiyoo irra barraa'ee waan jiruuf jechuun dagatina telegiraam waatsaappii qofa nagaatti horaa bulaa fayyaa faaya.